Yoo yaa jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoo kan koo nagaan irraa haadha iddoon jirutti nagaan qaba nagaan keessan isiniif baay'eetu isiniin jedha kan waaqayyoon biraa ta'e iddoo jirtanitti har'as dhufeen jiran isin jedha hordoftoota kiyya hawwii maal qabatti dhuftee jechuun keessanii nafu kaniin qabadhe dhaamsa xiqqoo tokko innis maalidha jechuun keessaniin oolu harriif boru adda waan ta'eef boru harra miti waan ta'eef jiraachuu wayya kan jedhu dubbachuun barbaada. Egaa bara kana keessatti sheexaanni abdii nama kutachiisuudhaan amma namni lubbuu ofii dabarsutti kan godhaa jirudha waan ta'eedhaaf asammoo amantiidhuma qabdanuun mo'achuu dandeessu waaqayyoon kadhachuudhaan jechuudha. Yeroo waa tokko hin godhin duratti itti yaaduun immoo murteessaadha waan ta'eedhaaf namni jaallatee lubbuu ofii hin baasu waan namaaf irratti hin tarkaanfatu garuu waaqayyoon jalatti ofii gochuunis tasgabbii qabaachuunis gaariidha jechuun barbaada. Yoo jiraatte boru waan baay'ee argita garuu yoo duute wanta argitu tokko yoo hin jiru tokkoffaa lubbuu keetiif lubbuun nama jannata hin galu yookaan mootummaa waaqayyoo hin galu jechuudha. Namni ofii isaatii tarkaanfii hamaa fudhatee fudhatu sababiin isaa waaqayyoo fedhee kaayyoo karoora karoorsee si uume waan ta'eedhaaf waan si uumetu isatu beeka waan ta'eedhaaf amma dhumaatti cimtee obsaan waaqayyoon otoo eeggatti gaariidha jedhee yaada. Hanga sheexanatu nama kakaasa isammoo waaqayyoon kadhachuudhaan rabbiin kadhachuudhaan mo'achuun hin danda'ama jechuudha. Bakka tasgabbii qabaachuun baay'ee murteessaadha. Tokkoffaa lubbuu keetiif lammaffaa ijoolleen dhalatanu ijoolleen haadhaaf abbaa malee guddatanu baay'ee siqaayii bu'aa bayii baay'ee arganii guddatu jechuudha. Kanaafiyyuu lubbuu keetiifis ijoollee keessaniifis yaaduu qabdu jechuudha. Rabbiin jalatti furata akkasii kan godhu yookaan immoo kan kunuunsu gaafa ijoolleen nurraa dhalatanii nutidha waan ta'eedhaaf isaaniif yaaduu qabna jechuudha. Ilmoon keenya akka nu siqaayii argine guddina siqaayii arganii guddachuu hin qabnu. Kanaafiyyuu lubbuu keessaniif yaaduu qabdu ijoollee keessaniif yaaduu qabdu jechuudha. Annaa of eeggannoo godhaa waaqayyoon jalatti kadhadhaa diinni akkasiin hin mo'anneef jechuudha. Sheexanni akkasiin hin mo'anneef kadhadhaa amantii qabdanu tarkaanfii hamaa ofirratti hin fudhatina. Obsaan wanti hundinuu daraba obsaatiin hin jechuun jaalladha. Harri immoo boruu miti. Yoo har'a cinqii keessa jiraattan boruu immoo boqannaa ta'uu danda'a. Harri boruu miti waan ta'eef qanii biraati boruu waan ta'eef akkas jechuudhaan obsaan yeroo cinqii sana dabarsaa malee waan hamaaf irratti hin fudhatina. Of ajjeefna bakka kana boodanaaf dhumateera an hin fayyadu bakka jettani of lubbuu keessan balleessuuf tarkaanfii hamaaf irratti hin fudhatina. Sheexaaniin sobaa bor'ifatu fuuldura keessan jira boru milkaa'insa fuuldura keessan jira kana arge isin qorra diinni keessan. Kanaafiyyuu qormaata sana kan isin ittiin darbuu dandeessan rabbiin kadhachuu qofaan. Innaa kana godhaan isiniin jedha. Ijoollee keessa lubbuu keessaniif yaada ijoollee keessaniif yaada. Isiniin jechuun jaalladha. Sababiin isaayyuu sammuun kana obboleessi keenya tokko kana of ajjeesee jira nan du'aa jedhe bilaak nagarii kaa'ee jechuudha. Boru nan du'aa jedhe ijoollee qaba. Borontummaa of ajjeesee jedhanii argitanii. Sheexaanni hin darbitu hin ceetu hin milkooftu ati kana booda naman taatu jechuu danda'a abdii nama kutachiisuu danda'a garuu immoo obsaan waaqayyoon kadhachuudha wanti hundinuu mo'achuun hin danda'ama jechuudha. Innaa jiraachuun hundarra caala yoo jiraatte waan baay'ee argita. Sarara kana rakkina har'a keessa jirtu kana ilaaltee abdiin kutin boru immoo taarikii gootee isaa har'a kana dubbachuuf jirta gara dubbii itti ilaaltee jechuudha.
milkoofte. Kanaafiyyuu jiraadhu amma waaqayyo si jiraachis inni iyyuu fedhe ayyaana salaamata sanuuf baay'isee addunyaa kanarra yoo jiraadhaa nuun jedhe nuti dhimma lubbuu waaqayyoon nuuf kenne nu keessa kaa'e of keessaa baafnuuf maaltu fide diina dhageessanii sheexana dhageessanii lubbuu keessan of keessaa hin baasina boritti gaafatamtu waaqayyo ko lubbuu nu keessa kaa'eef nu gaafata